Itti Wallisa fufaa. ammaatni fuudhamtee jaaniiti dhiigaarra yaa'a. Wanni san dhugamu lubbuun duu jirtii jan harmarra hunda waraananii. Okay. Ijoolleen san ni dhiite moo lubbuun jirtiidha. Adeera irratti handaati ijoollee. Adeera Ijoollee kan nam isaa saddeeti ijoollee cafeettee akkasi boociftee duba lol taate namni ni qabata asirratti. La adeera irratti handaati nam saddeet as jiru kan. Dhaggeeffadhu obboleessoo dhaggeeffadhu. nama dubbii laaqu gatari nama dubbii laaqu gatari Nama dubbii nuti bar laaqu Tigree miti, miti namni Oromoo dhugaa dha barbaada. ijoolleen isinirratti aanna malee nurratti naa tabboo waan ta'e naasina Hamza kafaarsa namni dhugaa barbaada obboleessoo. Dhugaa as baasii wanni nama deessituuf hin jirtu wanni haasawaa namaa deessitu. Wanni kun ammoo yakka addunyaati. Yakka addunyaati. Daddabarsa namaa kan siraalaati. Human trafficking yakka idil addunyaati. Haala kanaan intala dhalaadhaa akkas godhanii gocha suuqanii isaarra raawwatanii akkas godhaa akka maallaqa jechuun beekaa goonee tooftaaf goonee maal jedhee wanni haasawan waan dalagumte jechuudha. Ijoolleen taane si bira jirtiifiti ijoollee tumte hundaa Hamza ijoolleen tumte hundi si bira jirtiifiti Hamza ijoolleen hundi si bira jirti rabbiin naan gaafata Hamza si bira jirti ijoolleen wallahi Hamza waliin sobnu laal ijoolleen si bira jirtiif hunda siifiti obboleessoo Eenyuun jira? hojii tumamteetis Ijoolleen hundi hin jirtu asfaraarmaan biyya kana sirra gidalayne. ijoolleen tumamte hin jirtu itti kan nimee tatumamte sanitti asfaraarra dalayde itti kan nimee tatumamtetti hayyee isaanti Kabajamtuu daawwattoota keenya akka biyya nagaa fayyaadhaa kun barkoomiidiyaadha. Barkoomiidiyaan akkuma beekamu yeroo yerootti odeeffannoo garaagaraa dhimmoota garaagaraa irratti qabatee isin dhiyeessaa jira. Har'aas akkuma kaleessa isin dhiyeessinee dhimma fardii dhimma obboleeyyan keenya kan dubaraa kan dallaalaan sossobamanii dallaalaan karaa biyya Suudiidhaa dalagatan jechuun oofanii tumamanii haala malee miidhamanii miidiyaa irratti viidiyoon isaanii san deemaa ture isin dhiyeessinee jirra. Waan ijoollee san jetti dhageessanii waan gurbaan ijoollee qabeeyyius dhageessanii namoonni gartee ijoollee tana walii gurguratee maallaqa irraa buufachuudhaaf jecha karaan taaniin ijoollee oofaa jiran waan jan dhageessanii har'aan tana ammoo bakkuma kaleessaa san irratti fidanii tiktook irratti laayivii fidanii maatii ijoolleetti dubbisanii jiranii maatiin akka malee rakkoo keessa jiran maatiin sanuu haala malee maatiin maallaqa dhabanii ijoollee baasuudhaaf haala ulfaataa keessa jiranii mee viidiyoo kanarraa dhageeffadhaatii hanga dhumaatti waan namni keenya keessa jiru laalaan waan namni keenya keessa jiru namni keenya biyya isaarra dalagatee jiraachuu dadhabee deemee biyya ambaatti akka sareetti ilaalamee namaan dallaalaan namuma akka isaatiin oromumaan dallaalotaan qabamee cabaqamee maallaqa jecha akka malee ba'aa biraa hunda baadhachaa jira mee intalti islaamaa intalti oromoo mee akkuma keessanitti fira dhaaba laalaadha waan maatiin isaanii jedhanis dhageeffadha maatiin kunis akkuma maatii keessaniiti hanga dhumaatti viidiyoo kana hordofaa. Ibrahim Umar intalti teetta Suudii deemtee jirti eenyu maqaan si Asaanteedha ijoolleen Asaantee hojii yaanoo eenyu fe'enyu Duree fi Faatee Duree fi Faatee warra isaanii ni beektaa? Okay itti nu geessuu ni dandeessaa? Hin qabdu isa biraa? Okay dureeni amma eenyu torkaa qabaree dallaalli? Laa Asaantii Asaantii dallaalan beeyne egaa Ahmadi mukkuma qabna Ahmadi mukku. Okay ulee isaan tumanoo agartanii? Ulee numa agarre. Ayyee Ulee numa agarre kam goonore. maaliif maallaqa irraan keenya re? Maallaqa kana ni keenya maallaqa kun horiin itti dhishanii gurguramuu dideeti. Oromoon gurguramuu didee fedhee fullee beekatu kaffii namaa takka illee sitti baddeetiin jira. Anillee anumaa suggalleeyse haara gartee kaffii saniitti hedduu walirra buuteetiin gidee kan keessatti. Ana haara jirma dawwalte gidee sanillee daa'amaa suni galleeyse. Amma dalatee mee ni dubbiftaa sagalee siinii beektaa? Eenyuun beeka?
Okay, dhalaa hedduu sitti as baafnee dubbiftaa. Dhalaa san keessa tattee taate nu himta. Ayya. Hayyee. Amma fiitii nuti hin beekaa. Baasinu. Hayyee. Hamza. اه Fiti intala isaa nama fiti shamarran dhaluma fiti dhaluma taate fiti dhalaa lama wal jala fiti. ورا فو دبستي ورادين انت متقدر دبستي ورادين Rakkoon qabu ni beeka kan dubbisi. اوفسي يعني الان جرا برتنا الجيجا Bira deebi. بيشون برتنا ما فيديو بعد فلسطين تو تنا فيديو بعد ندب بنسني Rakkoon qabu fiti deebi ni gaafanna. Odoo waa takka ittiin dubbanne viidiyoo banadhu dhaqin cufatiin viidiyoo banadhu. Takka otoo hin dubbanne miyyuu qofa nuu qallite. Viidiyoo banadhu. Ibsaa jidduudhaan baradoo biyya teenyaa laal. Amma har'a wayyaadha. Baradoo rabbi sinaa laaffise wallahi. Viidiyoo bane Hamza. انا انت مشكوره نقطه صدين Hamza. Hamza viidiyoo maan banne? Hello. Oobsisanii miti. Suusuuta wanni godhadha. اوف شبكه رقم Okay. Haati asaartii maqaan eenyu? Kaabira. تقول خلينا ندير وجه اوف شبكه Bayi moo dukkana keessa deemtullee bayi dukkana keessa deemtus. Gabri kabalu imbasu jechuudha gurbaan dabbal mee walumaan Viidiyoo bayi itti dhaqi Hamza dukkana keessa deemtus dhaqi akkasitti. Muut kaafadhu. يلا Aboo mootiin kaaftu gurbatti. ابو مو درنجر اخوت عشان تفتك اخوت اصلا ما اخوت Ijoolleen taane si bira jirtii fi ijoollee tumte hundaa Hamza. Ijoolleen tumte hundi si bira jirtii fi Hamza. Ijoolleen hundi si bira jirti. Rabbiin naan gaafata Hamza si bira jirti ijoolleen. ابو جاب Wallahi Hamza waliin sobnu laal. Ijoolleen si bira jirti hunda si fiti obboleessoo. Soba dhiisi. Itti hanni amma itti hanni miyyoo. Hello, salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa? Nagaa fayyaadha. Fayya maqaan keenyu? Duniyaa. Duniyaa. Ati ijoollee kalee tumamte san keessa ni jirtaa? Eenyuun jira? Hojii tumamte atiis? Ijoolleen tumamte hin jirtu asfaraarmaan beekaa akka sirra gidalayne. Ijoolleen tumamte hin jirtu? Itti kan nimee tumamte sanitti. Asfaraarra dalayde. Itti kan nimee tumamtetti. Hayyaa isaanti? Akkami jirta nagaa? Abbaan miyyoo. Eessuma naa ta'a bara abbaan mijoodha. Eessumaa miti akaa qollee si haa ta'u miyyuu mannoo kan. Akaa qollee si haa ta'u eessumaa miti. Deebi Hamzaas. Koppelinki godhaaf malee koppelinki akkamti kaate gara kuma shanii oofa. Kuma shan koppelinki kara kuma shanii taaptaabilee kara kuma dhibbaa oofa yalla. Doorsisin ijoolleen doorsisuun dirqama gurbaadha lakki. Tutu akkanatti isin nyaatee maalee naata isin kun nama akkana jiru filimni jalqabumaa isin kun nama ijoollee san keessa gidduu. Kana yoo fedhan ammaa maaliif beekna yoo ablee itti qabanii hin himinaa jechuun jiraataniin. Rakkoon qabu waa jaaniin illeedha. Rakkoon Dura duree maan. Yoppa fudhate akkasaan. Afaan ba'itu. مالي بابا Aboo gizee nuti ni haasofne jenne jawwaala namaa sirri bisidha jawwaala nama jalaa kaafta gizee as deebite dubbii goota saboo akkamitti isin wajjin haasofne Hamza. نمد بلا يبسا نمد بلا قتري نمد بلا قتري Nama dubbii نتبر تجري من namni الأورام dhugaa ولا barbaada Hamza إسنا dhugaa لتيان laal نملي nama نورت dubbii نانتا osoo hin وان taane تاني ناسنا Hamza كفار namni dhugaa barbaada obboleessoo. Dhugaa as baasii wanni nama dheessituuf hin jirtu wanni haasawaa namaa dheessituuf hin يو jirtu. إسنا لتيان نملي Maa haasawaa dheessitati? تاني متبر يو إسنا لتيان نملي نورت نانتا نينجي
akkas rakkoo qabdu Haasawaa kamiin as jira? nuti amma ragaa laal hawaasa duratti ragaa abbaas finnee intalaas as baafnee waliin dubbatu jirraami miyyoo as baase qaamaa jawwaal harkaa fuudhaa oolta dhiisi kaa miyyoo hojii dubbannaati. Dua maal ta'uu nama qabu kun maali boo manni kana wayi. Mee fiti abuleen namni abulee dubbatan jiru joo miyyuu as baase. Kaya na kasi dala di bawal jira nama dala kasi dala mal. As baase sin as baasa. Waan ta'e naaseen agartee yoo dubbii Dubbii tartiibaa. namni dubbii biraatii fi waan biraa dubbatamee jiru ijoollee kophaa as baasime. ni jira fayyaan qabaa nagaan qabaa khalaas. Okay, asanti. Oh. Nin jira malee afariisin been jaanisa. Mee mootu warra dhimma uumaman itti qoraa. Abbaan kee eenyu maqaan? Ibrahim. Okay, ummaan ta'e ta'o. Ummaan di Sabira. Sabira, eshi. Nama kana dubbiftaa namni kun eenyu akka ta'e naaf himtaa nama kana dubbiftaa dhageessee? Ah. Ayyee, obse akkasumatti taa'e. Hello? Oh. Haadha bira jirta haadha miciyyoodha? Meetti kan? Hello. Hello, salaam alaikum. Waalaikum salam. Akkami nagaa haadha eenyu siin jaan? Ada Muhammad Ibrahim Hajian. Haadha Maammat intala ta'e taa suudii jirtu eenyu maqaan siita suudii deemte? Azanto Ibrahim Hajian. Azanto Ibrahim. Asaan ta'u Ibrahim yoo dubbiftanii beektaa isii? Enin dia. Mee amma intala isii bira jirtu takka dubbisi. Ayyee dubbisi. Hello. Hello. Oh. Naga. Nagaha. Hello. Sagalee tol fuudhi. Naga. Hello. Lagi apa teh? Nin dagabar nagaha. Lagi apa ya? Ayya dana ara santo da. Ana asaantiidha maaltu siin geeti siin as beeytu intala siitii mi? Ayyee haadha Maammat. Faateen ati baantu eenyu tami faateen? Faateen tanuma jijjiiranii ni santo sagaleen tanuma santooti. Okay, akkasii itti amantan itti kakattaa ilmaan kee kajir sibiri jiru sanii inni kakattaa intaltuun akka ta'e taate. Wallahi ladiini kakadda. Okay, ayyee abshira ayyee rakkoo duuba ammaan tana miti waan ta'e sana achuma bakkuma jirtu isin haa teessu moo akka isin ciisin baatu feetan? Akkuma ciisaa hojiirra keessu feenaqa. Maallaqa isin gaafatan meeqa? Kuma dhibbaa? Eshi namni isii obboleessa isii kaas keessaa qabdu ni jirti namni isii firaa hafiraa haa taatu ilma deeraa haa taatu ilma eessumaa haa taatu ilma daadaa haa taatu. Hello. Mejeera Ahmad. Okay, ayyee Ahmad ilma deeraa. Okay, amma miyyoo ta'e tana siin baafna moo Ahmaduma bira sii dhiifna? Ay, mijiyoon duuba amma kana eega seerka dhayte. Kuma Ahmadii fi ati haata kuma isin taatu gootan malee. Amma bira akkasii teessu feeta moo amma bira akkasii baatu feetati? Ahmad gamana jedhamee wanni sina si deemtee bosoo diidhaame. Ahmad gamana jedha kaayi baabee haatan akkaataa gootan. Okay, ayyee Ahmad maallaqa isaatu irraa kafala moo amma irraa kafalaa isiniin jechaa jira Ahmad?
kafala jajira ni kafala jajira hormatu gurguramu jide ori biyatti islafe akana isini ramidi de isebale bar ni kafala rai hayyee galatooma ulfaadha khalaas gisee biraa isinii bilbilan haa jiraadha. aya fayyade atille fayyade ante mani jira guutuu guurrattanii isin gorri daanyootiin jechuudha abbara budaadhaaf bira jiraame dubbisi ture. Hello. Dureeni beektaa jirtu. Hello, isuma salaam alaikum. alaikum salam nagaame Nagaa fayyaadha. Fayyaa wallahi nagaa qabna. Nagaa qabdan sinan dura. nagaame Nagaa fayyaa qabna. Hundinuu nagaa qabdan. Ijoollee fi isin hundi. nagaame fayyadaame Duniyaadha ana duniyaadha tazamzabdi. Nan beene. Zamzamatti ewa kokana kila wal beber Okay, Faatumaan inni baatu isa jirti mee wanni dureetti. Manas gaasiichi waliin barbaadan jirtu ijoolleen obboleeyyan kiyya narratti cinaantan kaisaaf utaala waa'ee mootummaa kanaa. Faatumaa fi Ikiraamee wanta waliin dalagaa seenan Faatumaa fi Ikiraam. atumamo Okay, hayyee khalaas. Faatumaa fi Ikiraam gaata wanta. Ibsaa micoon sodaatee jirti nuraanis akka fayyaati. Exactly. Mana qabsa. Warri gasiraa muti na qabata. Warri gasiraa. Kota haraa isaatiin Hamza karaa. nutti ni jin. Hamza nutti ni jin iyyan san feenu. Laal, nana geessaa mire torkiti yoo na geessise. Ni dhageessaa immoo? Nooliyyan keenya nuti duraan noolii arabaa gaafachuu jira malee waan ilmi adeeraa irraa hafala ajeen Ahmadii gaafachuu jira malee noolii arabaa irraa buunaan dalaga kaa'u yaana malee namni nuti kararraa fuunee barakkaa usee maabaratti hawala irraa buusu hin jiru darbo noolii arabaa qofa gaafachuu jira malee duraanuu. Wayii akkatti Waan sin jiru dhaggeeffadhu jira. Waan sin jiru dhaggeeffadhu. Hamza. Waan nuti siin jettu jiru dhaggeeffadhu. Ijoollee lamaan yaatellee odoonii fi uummanni hin fudhatin osoo haadhaaf abbaan hin fudhatin osoo obboleeyyan hin fudhatin dalaga naqattan akkanatti haqa himaa. Ijoollee dalaga naqattan dalagaa naqattan karaa gabaa. Ewa bagana ganne. maal sababa Min taama taale awun ishi. Amar Ewa min taama awun ishi. Okay, akkanatti haqa himaa dalagaa naqattan dalagaa seente. Nagan Dhiisi rakkoo. ijoollee nagan. Dis Aboo ati qamar akkam feeta isaati. akkati feeteen fana. Ati maal irraa gadda dhimma irraa gadda. Dhimmaa miti waan siinaasa jiru waan dhaggeeffattee ilmaan namaa akkasitti cafeete sama waan biraa soita qamar. Kun barkoo miidiyaadha. Barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana laayik shee sabskiraayib godhaadha. Dhaamsa kana akka wal bira ga'u wanni ammaan tanaa soina kun viidiyoo amma agartan kun akkaan fardiidha. Wanni kun akka nama hunda bira ga'u uummanni keenya hubannoo gahaa akka qabaatu akka gartee walii dirmatu waan kanarraa daa'imman keenya dubartoonni keenya habiyya jiran warri gartee fedhii kanaa qaban warri karaa kana deemuudhaaf fedhii qaban akkan deemne waan kana harkanii akka dhaabbatan namni hundinuu sheer godhaadha wal biraan ga'a nama hundaanuu. Adeera irratti aan taati ijoollee. Ijoollee cafeete akkasi boochiftee gidduu wal holqa namni qabata asirratti. La adeera irratti aan taati nam saddeet as jiru kana. Dhaggeeffadhu obboleessoo dhaggeeffadhu. Nam saddeetii miti dhibballee haa taatu. Maaliif itti naqamnee bilbiluu jirra nuti? Waaqa ergi amma fudhadhu amma saatana. Namni niin fuudha jawu lakkoofsa tokko tuqii fuudhi amma. Okay, so waa gara dhiisa. Sumurii takka malee so waa gara dhiisa. Irraa qabali maallaqa dura. Maallaqa tokko irraa hin qabdu hattuudhaati dhaggeeffadhu irraa nyaatu deemta malee maallina irraa qabdu hin jirtu. Yoo gadhiifte gadhiisi. Okkee hayyee dhiirummaadhaan kottuu fuudhi. Yoo gadhiifte gadhiisi. Yoo gadhiisuu baatte immoo waan sirra dhufu ni garta. Qamar eega lolaan deemte lolaan si wajji deemuu ni beeyna nutis dhaggeeffadhu. Ni beeyna haalaan deemna dheeraa dheeraa deemna. Yoo lola barbaadde lolaan si wajji deemna. Yoo tola barbaadde tolaan si wajji deemna. Lolaan ammoo wanni sirra balaa sirra dhuftu. Wallaahi billaahi qamar yoo lola feete lola amma sa'aatii tana waan si qunnamaan eegi. Sa'aatii kanatti. Rabbiin naan gaafate. Hayyee qunnamaa sana amma saatan asirratti ta'anii si biraan ta'a. Yoo nam viidiyoo cufe ani harreedha ilma harreeti godhi agarsiise dhiiga. Ati jagna videos bay kasaran. Hattummaa ke videos bay. Akka Hamzaa kanatti as bay taa'e. Dalagan irraa qabda. Laa
نهجة أهون إشي بيك الفيديو ودونا في بجرو أمر أمر مال يا رب زود مجيكين Mira kayo saba. Mira kayo saba. Wada, amar wadan ida galte mal ditte wada galte. Amma mala so. أصبر الرجل Ito mal ditte नाज क्या से बेकारी जिप्सा नाज जिना से बस laal ati Hamza agarree jirra ati rakkoon qabdu ati qulqulluu namaa لا नाज लगे फड्डू बी तरतीबा ना से nama tokko buusini tokko galchini tidii soomanii dhaga'i si wanni siim laal लगे फड्डू Hamza dhaga'i अस्सलाम वालेकुम waalaikum salaam जोले तुमते मिति यो दीम तू إيه دبال दुरे كده ayyee हाले गलगला सवा कर रखामते नमे सिम सनमत दलगा देमते तखबाती अति दुब्बे का फूटे फिगले कमाल ताते कोई जोले खुदे लो तुझे बखतना जोले सानी जोले खुदे लो तुझे लगे फड्डू dubbii fiiguun itti jira dhaga'i ايوه اكرمت لगे फड्डू जोले lamaan sawaa kan rakaamte jirti amma bisisa ko lage faddu akkasi galatoon fiti جانب السلام عليكم كوي كوي Waalaikum salam dabal. Kaya andok sa dabal. Welcome. اكرمت اكرمت هذا باصي في الديتي او بلايان سنك في الديت جولي خراج ورمي هي سكتك ان كيسم بي خجيت انك بكاتره جانب سا جولن تم بحر كده لا أما كيسة دقيقة تاني دبال ما دسيباتي أما فرد نو انا سا وقا بس لك لك سبرنجي ني برت لورينكا انا سا وقا بتو ديما ابسا جولن قول بحر نبري تيمي فياده طيب جولي هذا في ابان جولي ساني دبسني جرني جولي انت ساري كتا تشيك ودان نمنو ندي امانه فيانا دي طيب امزا قوي كنت سبرنجي ني روان فيتو كدي جرجر بيس Hamza rawaani barbaadun qaba Hamza rawaani barbaadun qaba dabba امزا انو سبرنجي ني وات ijoollee irratti aanaa bilbilu obsi Hamza rawaani barbaadun qaba ijoollee kana irratti aanaa bilbilu اوكي egaa aadaa fi abbaan ilmaan isaanii dubbisanii ilmaan kun keenya jedhanii waan baqatanii baasanii dhabanii amma جولي دلغا دي جولي دلغا دي امته في تاتو ادda daus yaa tabiraati ijoolleen okay egaa aadaa fi abbaan Ijoolleen ni deemte laala dabba ibsa ijoolleen ni deemte ja'an san akkiit namni deemeen dallaala deemte muna bara koy haynu tadeemte san bere muna guta kala tadeemte di sirro ko jolle nama gurba kana harka jirtu abba fi aadu dubbee jirti bar dabbaa deemte sabba keessa barbaada haa أنا كل مرة قاتران كبا إيجان دفني أما ترتيبه تكون كبو سواتي مية دنوبا ساسي ijoolleen san ni deemte moo ni dhumte moo ni duduute moo akkasii taate warraga si kanarraa sinin namni rabbin taane maaltu nama jeesa way Hamza tas gabbaa'ime mee warri gasii kanarraa hoo هذا ميدا في سابي minaasayna baka dhageeffatu namni dubbatu yoo qeerroo fi ibsaa taate malee tokkon dubbatina baka itti fofeeyye inoo bilbile ijoollee hamza nama dubbachuu qabu watin xala battuuti waan godhi sinyan godhi nama si dubbatu ati filattee inni dubbadhaan gettuuni wal nan beetu sin beeku nam tokkollee sin beeku bar ijoollee tanatti bare malee namni Ma arta. ay Waan kana kalee hojii goone jennee adii hojii seenee deebinee maal rakkinni? bare ibsaati dubbu ijoollee lamaan osoo kana dubbisin dalagaa naqattanii jee beeyte obsiga laal Hamza na Hamza obboleessa kiyya akkuma eedee jaalalaan xumurre waadaa galtee jaalalaa waadaa dabbaan isinitti jaalalaa xumurra malee. Eedee jaalalaa dabbaan jaalalaa namni tokko gaa namaafis amboome nama amboome nama dhufe tasgabbuma wali yaane dubbannee wal amansiisu hojjennee wal agarsiisu. Riisaan eedee sababa keessaan anaatu alaafinata fudhata jeeti. Kawanni kana godhaa turre. Amma waan dubbisan anaa beekaadhis anaatu beekaatana keessaanii ibsaa daa'ima. Assalamualaikum. Usaame. Deemi laayifii jalaan lakkoofsa qoto qoto ol beekottu ijoollee lamaan gartee riyaad deemti taasifirra jirtan gartee. Ijoollee riyaad deemti taasifirra dhufsan gartee mee? Namaa dubbisuu fadhaati deemi tiktok yalaan deemi gatu kan dhoko. Kajalibsaa qoon numa jiin ni beeka. Kajalibsaa qoon numa jiin ni beeka. Maal ergadhu? Maal?
As siapa kan jirtu? Awo na ta sare. Oi. Jadi Dia ada yang satu kopi juga udah ada subur banget bisa dapat dia ada. Anu mau tak paham baru pada. Kamu jualin Boleh lah mana. Kau mana kau tak. Jualin nama Hamzah berbuat jurutun bisa jualin sih berapa di sini mi? Iya lah men. Lal, dabbala tu beta sebab saya lagi fadu me. Asmana segera jalan di kora. Boleh bilang sih. Dia mutu kau di foto muncak nih, saya kita semua. Dia mutu laal oke. ijoolleen tun kalee mushaawara qortee mushaawara Bisa gubbaa kau email kau tak kalah. Jualin mal tak ya. Ibsa jualin gurbang kau berbuat jurut jualin sih berapa di sana sama lah. Dabbal jolen tu mamte mek akati beituti. Afuri. Thank you. Afuri. Dala sa TV ira tokko sa? Ya. No. Dala afuri. Dala afuri. Dala afuri. Dala afuri ni Aku gurbaata. akan sa wajah sa kau ya, ini semakan udah tengkau yang mana malte. Jechuun isiniif adda baafne kaayisaana Wali kan aku jedheeni. dala afuri fi gurbata aku oke, rakom itu. Wala rage. Ayo Ibsa. Dala afuri fi ira takka. Yes. Dhiirri usani wajji shari. Dhalaan lama ta'amma dubbifne tana lachu. Eyyuwa. Akkas lamaa fi lamaan ni yaate dalaga yaate jette ijoolleen. Ammoo dalaga Okay. geeffatte jennaan dalagaan geeffanne. Kunoo isin dubbisiisaa je. Dhalaa lamaa yaate san akkasitti tumamte san akka malee tumamte san tuutu deeme si gade. Fayyaa deengin man barbaadiya. Fayyaa Sanii dhugumaan dalaga ergattammoo dhugumaan nama isaanii fira faamilii geessitaniidha adda baruu barbaanna. Si galee. waan bareedaa iyyee. Wanti Itti isaan fufaa. maatni fudhamtee jaaniiti dhiigaarra yaa'a. Wanni san dhugamu lubbuun duu jirtii jan harmarra hunda waraananii. Ijoolleen san dhiite moo lubbuun jirtiidha. Hoyyumtuu daawwattoota keenya akkuma viidiyoo kanarraa ammaan sana ilaaltanitti uummanni keenya haala kana keessa jira jechuudha. Ilmaan isaa barsiifachuu hin tolfaattee ilmaan isaa jiraachuu hin tolfaattee waan qabu gurguree waan rakkoo keessa seenee jechuudha. Firaa fi aalii hundaan dirman daajee maallaqa kana ijoollee irraa habalee haala kana keessa jira jechuudha. Ilmaan isaa gammoojjii sanatti argee jechuudha. Bineensaafan ilmaan kana jiruma jiru jecha. Haalli kun uummata keenya irraan barbaachisu uummanni keenya biyya isaarratti jiraatee danda'ee jiraachuu mirga qaba uummanni keenya tattaafatee jiraachuudhaaf mirgi isaa eegamee akka uummanni kun qabeenyi isaa gahaa akka ta'utti dirmannaa isa barbaachisaa jechuudha. Waan kanarraa wanni hubannu uummanni ijoollee qabanii dallaalotaan biyya keessaa fuudhanii hanga biyya sanii oofanitti walitti dabarsaa oofan kun akka waan gaarii godhanitti himuu jiran yoo agartan viidiyoo kanarratti. Wanni kun ammoo yakka addunyaati daddabarsa seenaa alaati daddabarsa namaa kan seera alaati. Uumaan tiraafikiingiidha yakka idil addunyaati. Uummata agartee namoota amma fuula isaa agartanii viidiyoo irratti namoota suuraan isaaniitti jiranii odeeffannoo isaanii barbaannee hanga dhumaatti namoonni san qaama adda addaatiin seera dhiyaachuu qaban. Maaliif haala kanaan intala dhalaadhaa akkas godhanii gocha suuqanii isaa raawwatanii akkas godhaa akka maallaqa jechuudha beekaa goonee tooftaaf goonee maal jennee wanni haasawan waan dalaguumte jechuudha. Intala dubartii fuudhanii wal daddabarsuudhaaf warri biyya keessa jiranis biyya keessa gaafatamuu qaban seeraan warri biyya keessa jiran warri biyya biraa keessa jiranis akkasumatti faana buunee namni hundinuu bakka jirtanii namoota kana saaxiluu irratti nu gargaaraadha namoota nama kana saaxilaa namoota kana wanni akkana nama keenya irraa dhaabbachuu qabdi nama keenya seeraan oofanii ilma namaa karaa seeraatiin akkana godhuun dhaabbachuu qabdi. Kadeemee dalagachuu barbaade karaa seeraatiin banamee jira. Karaa seeraatiin deemee biyya Suudiitti taatu biyya Dubaayis biyya fedhe deemee dalagachuu danda'a. Gama ajensiitiin gama seera qabuun jechuudha. Gama ministeera gartee ogummaa fi hojjetaa kan jiru ministeera jira. Gama gartee mootummaa beekamtii kanneen gama imbaasiitiin deemanii karaa seerawaadhaan dalagachuu qaban malee deemanii bineensa afaan seenanii maallaqa dila kana baasanii maatiin rakkatee cafaqamanii wanni dillo kun miilaan deeman karaa kanatti ni beelawan ni dheebotan miidhaa saalaa meeqaa irra ga'a waa'ee dura ga'a jechuudha. Kana hunda baadhachuun qabanii uummanni keenya ilmaan keenya jechuudha. Kanaaf waan kana namuutu jala bu'aadha saaxilaa biyyattiis namni bakka jirtanitti walii himaa ilmaan keessan karaa seeraa alaatiin waanuma fedheefuu hin argina. Karaa seeraatiin maallaqa ichitti isaanii kan nuti eessan san karaa seeraa alaatiin waan godhamu guutaatii karaa seeraatiin ilmaan keessan deemanii akka dalagatan yoo dalagachuu taate godhaa malee karaa seeraa alaatiin maallaqa tokkos umurii akka ittiin baasinaa hundi keenyaa gocha akkanaa kana akka dhaabbatu godhuu qabnaa isin jaa. Kun barkoo miidiyaadha. Barkoo miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana laayik shee sabskiraayib godhaadha. Dhaamsa kana akka wal bira ga'u wanni ammaan tanaa sun kun viidiyoo nama agartan kun akkaan fardiidha. Wanni kun akka nama hunda bira ga'u uummanni keenya hubannoo gahaa akka qabaatu akka gartee walii dirmatu waan kanarraa daa'imman keenya dubartoonni keenya kan biyya jiran warri gartee fedhii kanaa qaban warri karaa kana deemuudhaaf fedhii qaban akka hin deemne waan kana harkanii akka dhaabbatan namni hundinuu sheer godhaa
sheer godhaadha wal biraan gaa namuu hundaanuu. Waayilleen keessaniifis hayibbaniifis namoota fedhii akkasii qaban namoota gama feesbuukaatiinis gama yuutuubaatiinis gama tiiktookoonis gama telegiraamaatiinis waasaappiinis waa hundaanuu gama hundaan walitti ergaadha dhaamsa kana wal biraan gaa isiniin jaa hedduu galatooma.